Di Romiyan tuh malam tadi sebenarnya ada urang mana deh guys, sama mana tuh nalar tuh yang kami sampai itu dia. Bangkan itu alti uyang hana uyang kami sete mana hana le ulte mana itu di malam tadi siapa. Ente, wah tiap mana mau jaya kami jono gah mau gara gara tuh jadi sebenarnya hana le yara kami yang sama. Apa? Oi, Eh sih cerita sih. mana ka mana? Wah mana di guru gara kami tuh fatte kumya kami sih amun dah guys. Baru main kayaknya. Mana gara tuh uyang udah ciru lah kami sih uyang orang nih ante kamar kami le kumne shai le orang mana mah hana ini. Wangkan itu alte ajaib mau tuh. Laddu gaya beta sih kan kaya lanu ajaib gapta wa kai mela ba ay ani ko sing Mana janga ka kawon. ay mela ba oy sebarangan kita gapta mi kai kubenga itu pada yer mo beta sudah duga selalu dalam kita ini itu berarti ada gobar anu mana tiga kita yer mo beta itu lalu duga to kono kita itu tin ha sih Mana kana nan jeni yung. ay mela ba dia neta. ini ini kabar cunda tu dia bisa ai sira kai no mi dia ajaib gapti itu minya ufte jadi zaman anu gurano nanda ya so ai nan juni itu ajaib mo ular kara furda tata jirti Dia tinjir. ऐसे होते हैं Dia tinjir awan. हाँ मैं दिया ये बस aja kau montar barada ni dugan aja ay bomba akan dugan ni kan namari ऐसे ni berarti मैं गिर गिरा ना बुरा Gira-gira ata pe. akan namari ऐसे ni barada Woi gudin nu pasitte urka se gutti set. Taadu mana magaru jirte. yom bahasa bahasa sebenarnya entah berwani sih dah lewat kena air gam tuh ay lah bamentar Yamma haje me sigin fita. jadi mati dia kata sih nak berarti ऐसे anta aja ay bagap tahu gofte cerita yo situ berenanda ya isu barada kan namari ऐसे ti gravity barada miti tak barada ko kan abite refti ya pani barada ni duga aja ay bagap timi yo me barada kan kami ngora na me barada ni duga mo akami ngora ke grass vidi barada birchu ko me barada wali navi denna na kan navi de me barada kan ko akami ngora me kan aja ay bagap timi yo aja ay bagap timi yo yo antu tu berenanda ya isu garan tana pani sagalu ani sambo tadaga kaya pati barada barasa kai ti mega apa beha ka garu re amari tin beha magana dupade ya ona ya isu mi yo mashallah aja ay mo bakte mo zamana kana durani kam lebete mi yo ko te jirde zamana kana ti anda dawe din jira bani sala galu telephone mo jana jana kana mare anta kam yo gurmano nanda ya isu kai me apati ni ma telephone kana kar raful an telephone kana kaisa ni kaisa sari simbe ko kaisa beha me kaisa mi yo non elano durani telephone kana kaisa tu kande gama million telephone male urani zamanda esi jolle kisi ni bi or kisi tu gara galta ka telephone tinkan na qurana agar atu telephone kana tinkan ni jetin durani le tu bachu churan tu bachu matin jira kan usme million agar mo kofte telephone male urana manda ke isu be ga akka tirafu bisa be ga kaisa sumbe ko kan telephone kana kaisa lale rafu ruga sa be ga le mo tiri de ajai be gamti usi ni si ya me dadde be ne la no watto telephone kana male wankara kaisa gira wankara kaisa ti aiti kana macha tira kana mo qurana karo Dabo. Dan. Ay mali bicu kala na pitu ara. Dila kana bicu ko bitu citta. Aja ay mo gapin ba te nami yan. Rabi na mi dala mo sitin te abi na. Ay tam yan tun. Ay, aja ba gapin tikyon. Bicu ko pa ka kami tu kada. Sana mana ina garremma. Kami tinagari ni takara na mami de kana tikya ta kana ke tiri ba tan wani yo jina mami ta sara uji. Kabi ne da bidi mala kana tibe. Bicu ko kami ngora ba. Umma kana miti kana madu gila. Mi yo na jai ba gapin mo. Akan Batin da wara ra puka na mata na duku biya wani. madu siti. Ay. Ajai ba gapin mo yo mera pu da beri ni ni mata na duku bi khai me patin da wala wi di da pot. Aman makanan dia mau kai. Nda kawadon ni semai. Takaman tiatani. Dia mau mana kana? Ay. Da ko ni ba kan ni si telephone na tu har bi phone ni na telephone. Sai bola dala ke chinan da telephone am phone ti mo ba ka ke dila. السلام عليكم. هكذا جتري Mani ta je da sami yo ran na se yaran tana kama to tete ka mata ka gorin ka mana kana to ine cilaran ka je chai le ronda me gume ga tu bada din barata ka barata tu biteri anti ta ka ko da pada ka biteri anti persara ra dite aku makanan bere mi yo telepon si tor ka hae da da ga ya muran ronda ga su mi yo na kan baranda na telepon as ar ke sai se or kiti amma ga ga se telepon as simbe ko ra ku telepon kana
Laaliga. Intala ka mana keessatti haadhumaa qajeelcha. Haadhumaatu mana keessa dalagaa mana keessaa barsiisaa dalagaa mana keessaa sumaatu dalagaa mana keessaa hin barsiisanii bakka nama wallee. Maaliin barsiisni biyyoon guyyuma keessa garagaltee kana jallattee jirti. Yaamuun dhageessu. Ona burcuqqoo takkaan deebitee birraa burcuqqoo takka fittee asin naadii eessiti. Biyyoon guyyuma keessa garagaltee jirti. Duraan waa kana amma ergadus biraa waliin ka'u duraanii. Amma kana garagaltee jirti. Telefoonaa tarkee keessa kana garagaltee isaa michoo tanaati. Mee ilaaleeti. Duuba namni shaayii barraadaan ol qabee dhugaa burcuqqoo sarbiisni hin jiru burcuqqoon hin jirtu. Mee namni nama bira yaarsee burcuqqoo mee maaliin namaa qicaa? Ina garee darsa keessa bette. Beeksisa jirti isin amma. Ammaan ittiin beekama kana hin deemaa ergaara na jinkitanii jettee kana furjachaa baatee ala kanarraa jirti. Gabba yeroo yaalimee bakka hin jirti. Yaa migaa si jedhaa waatte bee yaamuri jedhaa na waattu kan ishee ajaa'iba bira baattee jirti. Biyyoon ta'a sababa biyyoon nama guyyuma keessa akkana garagalte isin. Guyyuma keessa akkana garagalte. Duraan waa biraa waliin ka'u haa hunda ismaatu godhee namni takaayi. Amma kun ergaddu nan dhageessu telefoonuma eeguu malee waan kana telefoona irraa ayitii kun akkanuma itti. Teessis mamiyyuu waan kana Duraan qajeeltume jechuun sirrumatti sirruma qajeeltu biyya. eeguma telefoonni kun harka dhufee akkana taate jechuudha. Eeguma telefoonni harka dhufee jallatte biyya. Ta'isiin abbii haadhiisati rakkoon qabu ta'isiiti. Narra addees ta'isii. Egaa guyyuma keessa akkana taate haa telefoonuma sanii ati ayyee isii anaatoo tokko gorsaati mee haadhoftu ni yaama. Daabu Oh ya Pak. isa jirta? Ala kana. Kottu abbaa. Maal jettee Pak? Maal jettee? Abbaati qaalee maatii maaliif hin goone? Wadutti jira apa maaliin titi? Hoggaan maante waa si godhi jette si godhi jette siin jedheeti maaliif hin goone? Wadutti jira apa maaliin titi ammaatish? Ummaan ta'e sin laffaateeti. Sin laffaateeti. Garatti baay'ee sagal si baattee gara baay'ee sagal si baattee duydas si baattee sin lappaatee si guddifte. Keessaa biyya arabaa tana baattee. Nuti biyya arabaa tana sin lappaaneeti. Appaasaadhaan aannan niidoodhaan si guddifne. Maallaqa nyaatteeti maallaqa irratti udaan biyya tanatti akkasitti si guddifne. Akkatti si guddifne ni beektu. An telefoona waliin si harka kaayeef akka irraa barattu bigattee akka teekinooloojiinis guddatteeti barnootuma barattu kanaa'u akka asirra laaltee waa ittiin hiikkattee barnoota asirraa fudhattuufiin telefoona si harka kaayeef. Rabbaanis ni beeka akka itti isinan laffaatanii ummaatii waan akka inni dinne bara argameef. Mana keessatti ati dubbii uummateeti waan ummaan ta'e siin jette godhuun dirqama keeti. Hayaa malee hi'een sirraa hin bahiin. Itumaan jira bara abbaa. Wanti jirti bara ajaa'iba qabdi biyya takka irraan tanaan mana garree warra ajaa'iba na baattee yaamuni galaanu waa tuqumee kana kana yaama. Warraata afaaniin dhuganii akkana fiddee lafa keessee sarfiisee hin qabne kun akkuma lafa keessee dura ta'isi yaama lafa kana eeggatti ta'isi yookaan qotaa na godhu lafa kana. Laal intala eenyu dhalanjaan eenyu guddisee ilmoo eenyu guddisee jaan ummaatillee maqaa balleeyitee maatillee maqaa balleeyitee anallee maqaan balleeysin intala abaluu tajaanii bakkayyuu fakkeenya namaaf ta'u yaadi malee fakkeenya jalliina irratti namaaf fakkeenya hin ta'in yeruma takkaallee fakkeenya gaarii namaaf ta'uun dirqama keetiin intalatiin. Abbaa kiyya galatoomeetillee. Kanaafuu qaaliin maateetii arrabooda Ummaati jeentitu siin. arrabooda mana kanatti waa takka qaaliin maateetii godhuttee ansin dhiibu. Ajee abbaa. Ulitti intee bobbaa galatoomina gorsu. Ummaati jennaa si balleessee dhiifama yaa nu gorsuu keetiif galatoome. Si dabbaan kiyyaa umrii dheertu isinii haa kennu. Amiin. Rabbi si haa gajaajin tana xiyyaa deebi. Abbaan kiyyaatillee. Laal tamuleetiif waan akkanaa takkaan sirratti hin dhageenye. Ajee galatoome. Waan akkanaa takka sirraa dhaga'uun fedhu ittiin deebiin intalli yakkaa yoo qajeelte anuma gammachiifte. Mee rabbi haa gajaajin du'aamatti gadi. Amiin. Du'aamatti goona gaa waan si jallise hin beekne mee shaayii sana irra buusiif. Ajee umma. Ijoollee zamanaa hin lolaniin fe'isaa udhalaa suutuma gorsan
suutuma gorseeti biyyoo lola jajjabaadhaan hin jiniin hin ergitan. Turanis waa lolle maal ergadde yaameet maal ergadde kanaati kuma duraanitti kan beekame kuma duraanitti ergadde har'aa nama dhaga'uu didde malee barbaasanii fi lollananii Anis amala sii qabu guyyaa kana jijjiirame kana numaan harkaa kanaafuu isiis rabbiin haqa jechuutu. Rabbiin haqa jechuu atis intaltee amma dubaraas taateen kanaan obbo dubaratee dura meeshaadha mana keessatti waliin tuttumaa dhiitee waliin tuttumaa saniin beektaati. Intaltetti gidanaanis harkaatumaan jira. Obbo dubara taate itti ati dubbii lola guddaa hin ergatin nama wanna godhiiti gorsumaan ergaddu. Bara waatiin dubbannaanis kan hin beekame akkanumatti inti dubbaddeemee itti dubbaddu waan insha Allah kaayiti rabbi haala jaalchatu.